dogoggorrii Jawaarii ammallee arrallee dogoggoraa jiru dhiyoo kanallee hin gaabbuudhaan kan inni bahee torban lama naa kennaa faayidha. Torban lama fa'a afeedha dhumeeraadha. Gararraa amma gajjallaatti ijaarreerraa I don't know pilaanetii kan biraa irratti ijaare ta'ee Oromoo kan biraatu uumama kan biraatu jira ta'ee dhugaa rabbiitiin beekan. Wanti ijaarame kuni akkamittiin mootummaa kana guyyaa lama bulchuu danda'a. Kan nuti arginu garuu mootummaan kun hundee jabeeffatee lafa gadi qotatee keessa galaa jiraatee dhaabbachuu danda'u isaati jechuudha. So waan kanatu jira dogoggoranii namoota dogoggorsuutu jira. Meerree warri isaa wajjin jira Dr. Tsaggaayee Araarsaa isaa wajjin jira. Ittaanaa Habtee isaa wajjin jira. Henook Gabbisaa isaa wajjin jira. Iskeel Gabbisaa dhiyoo kana Minisootaatti dhufanii walitti araaramanii Dr. Iskeel mataan isaanii gaafa Jawaarii biyyaatti wajjin galanii jalqabanii sirriin turre jechaadha. Maaliif Jawaariin foogii 8ffaarra kaa'anii anaan foogii 4ffaarra kaa'anii nama kompileeni godhaa turedha jechaadha. Gaafa sana so aluma sana jalqabe beeka waa'ee foogii gubbaaf gajjallaa taa'uuti dubbichi waa'ee aangooti dubbichi jechaadha.